Waggoota dheeraa mana madaamii keessatti gubattee biyya Arabaa hojjetteetti. Haadha isheetiif intala tokkodha. Waggoota dheeraa biyya Arabaa kan hojjette qarshii ishee guutummaa gara biyyaa galfattee jirti. Turtii biyya Arabaa turte keessatti yeroo lama yaalii of ajjeesuu taasistee yeroo lachuus immoo lubbuu ishee omtuu doonga'iin baraaramtee turte. Haa ta'uutii imala ishee gara biyyaa erga taasistee booda osoo haadha ishee biran ga'iin daandiitti lubbuun ishee baatee reeffa keessaan galfadhaan waamichi haadhaaf taasifame. Warroonni kaleessaa biyya ormaa keessatti gaarummaa ishee jabina ishee amantii ishee irratti beekan har'a imimmaan lakkuu darbachaa kun siif hin malu turee maaf kana filatteen dhaloota baay'eedhaaf dhukkuba sammuu ta'ee jira. Yoordii obboleetti keenya tattaafattuu fi jajjabee biyya ormaa keessatti bu'aa bahii baay'ee argitee haadha isheellee gargaartee ofii isheefis guduunfattee imala ishee gara biyyaa taasiste maaltu mudate galaa jireenya keessanii siniif ta'uu mala. Nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa hunda keessaniif haa baay'atu. Maatii Oruutu 44 kan taatan marti keessanuu anaa dhufuu baga nagaa dhuftan. Viidiyoo kana yoo isinitti tole laayik gochuudhaan jammara. Egaa obboleettiin keenya akkuma nama kamii haadha isheellee ofillee gargaaruudhaaf gara biyya Arabaa taasistee waggoota dheeraadhaafis madaamiidhaa gadi jettee guddaa fi xiqqaa ajajamtee wanta gaaris ta'e amaa biyyoota Arabaa keessaa waggoota dheeraa akka hojjettee dubbatama. Haa ta'uutii obboleettiin kun gola ormaa keessa gaaf hojjettu wantoonni ishii qaqqabu, wantoonni ishii irratti raawwatamu, wantoonni ishiin argituu fi dhageessu obsa ishii fixachiisee yeroo lama of ajjeesuudhaaf mana madaamii keessatti nama yaalii ajjechaa ofirratti geggeessaa turtedha jechuudha. Egaa dhukkuba keessa ishii baastee himachuu dadhabuun rakkoo ishii namni beekuu dhabuun obboleettiin kun bulee tutturee kan kaleessaa xanassasame har'a fiixaan ba'ee kichuutti kan dafqitee waggootaaf hojjettee osoo hin nyaatiin osoo ittiin boqotiin haadha ishii waggootaaf dheebotte haadha ishii kaleessa waggootaaf gola ormaa keessatti gubatte odoo ija ishiitiin argiin karaatti haadha ishii caalchifattee maatii ishii caalchifattee of gattee itti of kennite lubbuu ishiitiif ba'iitii ta'ee jechuudha. Obboleeyyan koo gola ormaa keessa jirtan nama of caala amantan nama of caala jaalattan qabdanii qabaattan caalatti of jaaladhaa. Haadha keessan obboleessa keessan abbaa keessan yookiin immoo jaalallee keessan of caala jaalattan icciitii keessan maatiin keessan kan hin beekne jaalalleen keessan kan beeku isa caala of jaaladhaa. Ilma namaa amma fee gaarii yoo ta'e amma fee yoo si jaalate amma fee yoo si kunuunsi amma fee siin du'a yoo siin jedhe amantee irratti of hin gatiin amantee isatu naa jira anatu isaaf jira jettee abdii koo guutummaatti irratti gattee hin jiraatin. Akka carraa abdattee irratti yoo of gatte guyyaa inni abdatte sun cite of dhabda. Namaaf jiraachuurra ofiif jiraachuun hin caala. Yoordiin nama garraamii hojii ishiitiif tattaafattuu kan hojjette maatii ishii kan gargaartuu fi ofii ishiitis akka guduufattuu eega duutee obboleeyyan ishii baay'ee imimmaan lakkuudhaan goottamanii ibsaa jiran. Yoordiin duutee gaafa dhagaan namoonni baay'ee viidiyoo ishiin kaleessa hojjette gadi baasanii Doktora bira kaleessa dhaqee induu tanaan jedhanii akkaawuntii koonyoo fudhatettee viidiyoo ishiin qoosaadhaan hojjette har'a dhugaa ta'ee ishiin duutee qabeenyi ishii miidiyaan ishiin itti fayyadamtu har'a lafa jiraa jechuudha. Wantoonni yeroo tokko tokko akka qoosaatti dubbannu dhugaa ta'ee gaafa argamu namoonni nu jaalatan qalbii caban. Kan sin hubachuu qabdan obboleeyyan koo gola ormaa keessa jirtan namaaf jiraachuu nama amanuu caala ofii jiraachuu baradhaa. Gaafa namaa jiraattan gaafa ofii jiraachuu dadhabdan xummurri harka keessaniin bayitii taate. Yoordiin kun hedduu bareeddi hedduu miidhagdi ganaa xiqqishuudha akkuma asirratti argitan. Obboleettiin kun birrii hojjettee qabdu of harka qarshii dhabdeetii miti. Haadha ishiin gargaarratteetti garuu waggootaaf kan dheebotte dheebuu keessa ishii haadha ishiitti himachuudha kan maltu hin himanne. Maaliif
akka xiyyaara keessaan gadi buute haadha ishii caalchifattee eessa dhaqxee dhiira biraa bira deemtee jechuudha. Jaalallee ishii bira deemtee jechuudha. Argitanii gizee tokko tokko maatii keessan dursa nama biraatiif kennuu hin qabdan. Sababni isaa sin namni caalchifattanii itti of kennitanii sin miidha malee omaa sin hin fayyadu waan ta'eef. Yoordiin biyya galtee jirti. Biyya galtee garuu hijaadha ishiin argine. Maaliif hijaadha ishii arguu dadhabde? Akka xiyyaara keessaan gadi buuteen odoo garaadha ishii dhaqxeetti ta'e ijaadha ofii gaafa arganii waan hunda dagatanii. Ijaadha ofii keessa laalanii dhukkuba dabarsan rakkoo darbe bu'aa bayii darbe wanta ishii mudate yeroo lachuu yaala ajjechaa maaliif akka ofirratti taasiste odoo keessa ishii kan jiru gubaa ishii imimmaan lakkuu kan ishii darbachiistu baastee odoo haadha ishiitti himattee bakka dhaqxee lubbuun ishiitti darbe kana osoo dhaqxeetti ta'e Yoordiin haadha ishii arguutti hin boqotti keessa garaa ishii dhukkuba jiru baastee haadha ishiitti himachuutti hin boqotti akkatti haariidhaan lubbuu ishii aarsaa hin ta'u. Obboleeyya koo gaaffis hin gaafadha. Shamarra biyya Arabaa jechuun biqiltuudha. Biqiltuun guddachaati adeema malee xiqqaachiin adeemu. Guddachaati kan adeemu garuu yoo isin bishaan obaastanidha. Yoo isin kunuunsitanidha. Shamarra biyya Arabaa taatanii waggoota 5, waggoota 8, waggoota 4, waggoota 2 hojjettanii guddaaf xiqqaan sinitti tufee guddaaf xiqqaan sin tuffatee erga jijjiiramtanii akkamitti lubbuu keessan qaalii aarsaa gootanii kaffaltan of ajjeestan. Biqiltuun akkuma guddachaati adeemu isinillee amma dhiirri sin miidhu amma maatiin sin miidhu amma hiriyaan sin miidhu guddachuuti jabaachuuti qabdan malee akkamitti haariidhaan obsa dhabdanii abdii kuttanii lubbuu keessan qorichaan lubbuu keessan finyoodhaan dabarsitan dabarsina. Ani gaaffidha. Ijoolleen biyya Arabaa biqiltuu taatee guddachuuti qabdi. Biqiltuu taatee jabaattee humna godhattee hundee taatee gadi fagaattee dhaabbachuu qabdi. Namni tokko sin tuffatee yoo deeme gaa'ila godhate, namni tokko sin tuffatee deemee gaafa ilmoo godhate, namni tokko sin tuffatee qarshii sinitti ergitan nyaatee sin beeku yoo jedhe kan kaleessaa caala jabaadhu dhaabbadhu jedhu kan kaleessaa caala haadha kaayyoo ta'e kan kaleessaa caala humna horadhu abdiin kutiin lafa keessaa ol jedhi yeroodhaaf gadi mataa kee qabadhu booda biqiltuu ta'e biqili mul'adhu gaafa duute kan si nyaate sanii gaafa duute kan si miidhe saniif gammachuudha boqonnaa taata. Maaliif kaleessallee dantaa kee hin qabu yoo duutellee dantaa kee hin qabaatu garuu ol jettee nama taatee mataa kee yoo ol qabattee jijjiirama yoo fiddee hin gaabba. Maal yoo taate ofirratti yoo hojjette aarsaa mataa kee irratti kaffale waggaa 2 waggaa 3 dhokadhuuti gaafsan nama taata. Dhiirri na nyaate deemettanii dhiirri nu miidhe jettanii. Egaa Yoordiin miidhaa namaa dadhabdee yeroo 2 yaalii of jecha bira dabarsite garuu rabbi ishee oolche yeroo 3ffaatti immoo biyya ishii galtee ijaadha ishee osoo hin argin abdii kutannaa keessa dabartee lubbuu ishii balleessite jechuudha. Laala obboleeyyan koo nama kamirra ija keessan hin kaawwatina, nama kamiin abdatina, nama kamiin hin jiraatina. Of mataa keessan ta'aa jiraadha, ofiif jiraadha, ofiif jiraadha gaafa. Alfaan wajjin dhumnu wajjin galagaa jette. Wallaahi hin galu oramni kokona salaadii dhun galu jireen. Ofii guftaa koo micaa gurra gombisaa kana biraa eessumatti badu'ani. Atumaan balleessine. Atumaan taane godeeko. Tokkoo jette dallaala biyya sanii Itoophiyaa saniif eessi fidesan taakka barri isaa galabbatu. Lama hoo'etti Oromoo gaafa san gargaarsa sii godhe san barri dhabame isaan haa godhu. Silaa ati gaafuma kunoo roota dheegaa jiretu isaan fe'anii biyyatti si galchanii hiikkannee teenyeeru. Bakka dubartiittiin dhabamtu. Maali godee kootiin gurra sitti guddise malee sammuu sitti xinneesse ana haa nyaatu. Zeeffiran qabu amma gaa inni abadu ishii. Zeeffiran qabu nurraa hidhaa bahe umne gurri nu duude. Naaluu yaa gooftaa komaa si goona jumaanii san keessaa buqqisi micaa kana. Gali dubbuu gali. Dubaay surumaa siin taane si gali. Gali dhugaa rabbiin gaafuma atiin aduu eenyaan taasisanii fi
gargaarsa gaafa si godhan gaafa ijoollee dubartii sirbi isaan sirraa bayan. Yaakii rakkataa meeqa jira rakkataan mana akkamii ciisu. Isa gargaarree gaafa si gargaaran san. Dhugaa rabbiin nama maqaa nama meeqatti lafa cabbii nama meeqa gadi gatte ati. Gooftaa koo gooftaa galchaa nurraa galchaa tikkeetti muraafii nurraa galchaa yookiin poolisitti kennaa nurraa galchaa bichaa kan.